Egaa namni akka itti ba'u beeka malee akka itti galu hin beeku. Mucayyoon kun Dubaayii keessatti of ajjeeftee jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkamiin sa'aatii kana geessanii ani nagaa kootii. Isin akkamiin nagaa keessanii isiniin jedha. Nagaa kootti aansuudhaan irraa waan nama gaddisiisu, waan gadda onnee namaa cabsuun isiniif qooduudhaa dhufe. Please warroonni viidiyoo kana argitan share godhaati, waliif share godhaati, sagalee waliif haa taanu isiniin jedha. Egaa maarree har'a mucayyoon kun Zarituu jedhamti. Iddoon dhaloonni ishii Jalduudha jechaadha. Jalduu keessatti dhalatte. Egaa hamma lubbuu ishii darbee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na gaddisiisee, keessattuu kan keenya maarree kan keenya gadi hin dhumu jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan keessattuu kan akka lixaa kanaa ijoollee meeqatu reeffi isaanii samoonuma kana gale kana jechaadha. Samoonuma kana kan gale dhugaa waaqayyoo akkuma amantaa keessanitti waaqayyoon kadhadhaa. Bakka jirtanitti baay'ee ulfaataa baraamtuu kana keessa waaqayyoon nuu kadhatan malee hedduu ulfaata jechaadha. Osoo jirra jennuu dhabamaa jirra. Maaliif akka carraan shamarran biyya aramaa maaliif guyyaa guyyaadhaan akka gadda ta'e anaaf gaaffidha, isiniifillee gaaffidha. Kaleessa reeffa nama meeqa galaa ture, har'as immoo kunoo itti dabalamaa jira. Hammas immoo kan rakkachaa jiru shamarranuma keenya jechaadha. Egaa mucayyoon kun maqaa ishee Zarituu jedhamti. Bakki isheen itti dhalatte Jalduudha. Egaa amma lubbuu ishee darbee jira jechaadha. Maal taatee duute jechuun keessan hin oolu. Mucayyoon kun wanta taatee duute amma agaa ammaa kanatti hin beekamne jechaadha. Eega gara biyyaatti dhufte mucayyoon kun ji'a 5 jedhanii turanii. Ji'a 5 kana keessaa mucayyoon kun kontiraata ji'a 5 kana keessaa mana tokkicha mana madaamii ji'a 3 hojjettee baate jechaadha. Bakka hamma itti duute kana ammoo bakka hamma baate kana bakka amma jirtu kana jechaadha. Bakka amma jirtu kanatti kan duute ji'a 2 guuttee jirti. Mucayyoon kun ramadaana dura jechaadha. Ramadaana dura hojii natti baay'ate jettee hiriyaa ishiitiin mana jijjiirradha. Bakka kanatti hojiin baay'ee natti baay'ataa jettee hiriyaa ishiitti himtee jirti jechaadha. Hiriyaa ishii dubbattee jirti. Sagalee ishillee nu dhageeffachiiftee turte. Mucayyoon kun erga mana san jijjiirrattee sagalee illee naaf hin qabne baay'ee achumaan baddee jettee turte. Egaa mucayyoon kun har'a lubbuu ishii darbee waaqayyo maatii ishii fi hiriyoota ishiitiif jajjabina hawwa. Hundumti keessan iyyuu waaqayyo inni nagaa isin baase nagaa isin agarsiisu isiniin jechuun jaaladha. Akkuma amantaa keessanitti warroonni musliimaa du'aa godhadha bakka jirtanitti jechuudha. Baraamtuu kana keessa bara haadhi ilmoo ishiitiin yoomnaa galta jettee karaa hedduu osoo waaqayyo ija haadha ofii jechaadha karaan laalchisini rabbiin kadhadhaa jechaadha. Bara amtuu tana keessa egaa mucayyoo kun wantoota garaagaraa odeessa jiru jechaadha. Dhugaa ta'e wanti beekame jiru. Mucayyoon kun of ajjeeftee baay'ee rakkachaa turte. Abbaa manaa qabdi, bultii qabdi, baay'ee wal caqacaquu warrakkisuun iyyuu giza baay'ee walitti araarsaa ture jettee turte hiriyaan mucayyoo jechaadha. Egaa abbaa manaa fi haadha manaa walitti bu'uu waanuma jiru. Please keessattuu ijoollee shamarranii jechaadha. Dhiiraaf jecha lubbuu keessan hin baasinaa. Maaliif jennaani idimee keessan muduu kan boo'aa hafu armee keessan jechaadha. Yoo dhuguma mucayyoon kun ofii ishiitiif lubbuu ishii dabarsite ta'ee jechaadha. Wantoonni akkasii waan odeeffamaa jiruuf jechaadha. Innaa wanta boru darbuuf jettanii lubbuu keessan hin balleessina. Obsaan wanta gootan. Namni tokko abbaa manaa keessan kaleessa yoo ta'e har'a yoo isin hin taane ta'e nagaadhaan wal geggeessanii maallaqas hojjettanis yoo itti argitan boru fayyaa qabata. Maallaqa kana hojjettanii fiddu. Maallaqa koo fixee isarratti fixee jettanii lubbuu keessan baasuu dhiisaa isiniin jedha. Asumaan dhaamsa kooti wantoonni akkasii hiriyaa ishii waan dubbatteef hin jedhe. Yeroo darbe keessa maallaqallee gaafatee baay'ee wal caqacaqu baay'ee wal lolu jedha. Egaa namni wal jaalatuma wal caqacaqa. Kanarra immoo lubbuu keessan irratti faraduu osoo dhiiftanii isiniin jedha. Gaafa baqa eenyu jettan lubbuu keessan irratti faraduu lubbuu keessanitti faraduu dhiisaa. Maaliif nagaa yoo taata fayyaa yoo taatan boru hojjettanii
nama san caaluu argachuu waan dandeessaniif kana fuuldura keessanitti ani jabduudha ofiin jechuu sinirra jiraata sinin jedha piliisan dhaamsi koo kana wanti kun waan odeeffamaa jiruufan kana isiniif kaase jechaadha. Inni kaan immoo madaamitu ajjeesee wantoota garaagaraatichaadha. Amma wanti ishiin taatee duutee hin beekamne wanti beekame tokkollee hin jiru wanta garaagaraa odeeffamaa jira jechaadha. Wantuma barbaadeyyuu haa ta'u biyya ormaa keessatti gaafa rakkattan nama itti hidhan tokkotti illee himachuu yaada siniin jedhaga. Biyya ormaa kana keessatti guyyaa guyyaadhaan gadduma guyyaa guyyaadhaan rakkoodha keessattuu kana lixaa kun baay'ee ulfaachaa jira jechaadha. Kan duu Oromoo kan rakkatu Oromoo kan rakkoon guddaan irra gahu Oromoo maaliif akka ta'e hin beeku carraa keenya jechaadha. Guyyaa guyyaadhaan abaluu du'e osoo jirra jennu jechaadha. Warroonni lubbuu keessanitti immoo warroonni karaa madaamillee kaata warroonni ofii keessan immoo lubbuu keessan baasa jirtan armee keessan ishee kaleessa himimmaan lolaastee sinergite sallaala inni sin dura yaa dhufu jechaadha. Hundumti keenya iyyuu beena kaleessa gaafa haadha keenya biraa baan amma nuti daandirraa dhokan nutti himimmaa isaanii lolaasanii nu geggeessanii turan jechaadha. Har'allee maatiin keenya jechaadha. Mucayyoon koo yoomnaa dhufti yooma ija mucaa koo arga jedhaniit nu eegu jechaadha. Nuti immoo asii waan biraa gaafa argin inni rakkinaa okay garuu rakkinoota ofii keessaniif ofirraa of ajjeesuu lubbuu keessanitti faraduun kun osoo dhiiftanii gaariidha sinin jedha wanti isaa hin beekamne wanta obboleettiin gooddanyaan jetterraa ka'ee taranaa egaa baay'ee ulfaataa akka kootti hedduu tokkoon gaddee dhugaa dubbachuu fi wanta hin jedhullee na harkaa badee waaqayyo lubbuu ishee amaaru warri biyya arabaa jirtanis sinaa eeguu bakka jirtanitti siniin jedha ishee.